Atau ulfaadho atileetii yoomiif qajeelchaa rikoordii walakkaa maaraatoonii addunyaa cabsee jira. Atileetiin kun as dhiyoo kana walakkaa maaraatoonii akkasuma kiiloomeetira 10 daandii irratti rikoordiiwwan addunyaa qabachaati kan jiru. Kaleessas rikoordii haaraa galmeessee jira. Dorgommii Diamond League Poland Silesiyaatti fiigameen atileet Tsegge Dugumaa fi Gammachuu Godaana injifataniiti jiru. Koordineersi shaampiyoonii tapha kubbaa saaphanaa kilaboota naannolee Itoophiyaa ta'ee jira. Gara Premier League Itoophiyaattis guddachuu danda'eeti jira. Maddeen biyya keessaati kan qabadheedha. Maddeen alaatii Premier League England argana. Premier League Englandin kaleessa Manchester Cityin injifateeti jira. Arsenal akkasuma injifatee Liverpool kita baudani kan baricha eegalee sanaan ala Brighton galchaaf 0 Aston Villa tapha injifateen. Aston Villa garaagarummaa goolii hedduutiin osuun hin eegamin mo'ameeti jira. Taphoota La Liga Spaininis kaleessa Barcelonaan goolii hedduu 5-0 injifachuudhaan eegalee jira. Gareen isaa duraanii Manchester United Ruben Amorim leenjii Milaanis Serie A jechuudhaan injifannoodhaan eegalee jira. Odeeffannoowwan kanneen qabadheera. Turtii gaarii. Dorgommii walakkaa maaraatoonii Buenos Aires Argentinaatti fiigameen atileet yoomiif qajeelchaa rikoordii addunyaa galmeessuudhaan injifateeti jira. Atileet yoomiif qajeelchaa dorgommicha daqiiqaa 56 sekondii 51 injifachuudhaan rikoordii addunyaa kan qabachuu danda'e. Atileet yoomiif qajeelchaa rikoordii walakkaa maaraatoonii sekondii 29 fooyyessee jira. Atileetiin kun daqiiqaa 57 gadiin walakkaa maaraatoonii xumuruun atileetii jalqabaas ta'uu danda'eetiin jira. Kana dura daqiiqaa kana gadi kan xumure hin turre amma atileet yoomiif qajeelchaa seenaa haaraa katabuu danda'eetii jira. Atileetiin kun dorgommii maaraatoonii jalqabaa isaatiin sa'aatii 2 gadiin xumuruun ni yaadatama. Amma walakkaa maaraatoonii rikoordii gara Itoophiyaatti deebisee jira. Kana dura rikoordii qabatee ture walakkaa maaraatoonii garuu Kiplimoon harkaa fudhatee ture. Amma rikoordii Jacob Kiplimoon bara 2025 Portugal Lisbonitti daqiiqaa 57 sekondii 20 qabate sekondii 29 fooyyessuudhaan daqiiqaa 56 sekondii 51 rikoordii addunyaa dhuunfatee jira. Atileetiin kana 29 yoomiif qajeelchaa fuulduraafis dorgommiiwwan maaraatoonis ta'e walakkaa maaraatoonii sa'aatii kana oliin xumuruu akka danda'u kan mul'isaa jirudha. Ga'umsa ajaa'ibaati yoomiif qajeelchaa mul'isaati kan jiru. Kiiloomeetira 10 rikoordii addunyaa harkaa qaba. Amma walakkaa maaraatoonii rikoordii dhuunfatee fudhateeti jira. Kaleessa Argentina Buenos Airesitti amma kan eegamu rikoordii maaraatooniiti. Egaa rikoordii maaraatoonii kanas tilmaama gara biyyaatti yookiin gara Itoophiyaatti fiduu olaanaa argateeti jira. Atileet yoomiif qajeelchaa dorgommii irratti hirmaatuun sa'aatii ajaa'ibaa keessattuu erga dorgommiiwwan tiraakii irraa ba'e atileetiin kun ga'umsa ajaa'ibaatiin kan injifannoowwan dinqii ta'an galmeessaatee jiru. Kaleessas rikoordii walakkaa maaraatoonii dhuunfatee jira. Atileetiin kun dorgommii kanaan dura rikoordii kana akka fooyyessuuf tilmaama atileetiksii addunyaa irraa argatee ture. Sababni isaa immoo atileetichi ga'umsa ajaa'ibaa jiraachuu isaatiin wal qabatee dorgommii maaraatoonii hirmaannaa isaa jalqabaatiin sa'aatii 2 gadiin xumuruu isaatiin wal qabate dorgommii kiiloomeetira 10 rikoordii fooyyessuun isaa atileetiin kun walakkaa maaraatoonii kanaanis rikoordii addunyaa fooyyessuu danda'a tilmaama jedhu argatee ture. Akkuma tilmaamame sekondii 29 rikoordii addunyaa fooyyessee jira. Egaa fuulduraafis atileetiin kun waan danuu hojjechuu akka danda'u rikoordiiwwan hedduu caccabsuu akka danda'u namatti mul'isa. Ganna 29 irratti argama atileet yoomiif qajeelchaa. Odeeffannoowwan maddeen alaatii qabadheetti darbu Premier League Englandin Manchester Cityin injifatee jira. Liverpool goolii daqiiqaa dhumaa irratti galcheen qabxii qooddate. Leenjisaa Manchester City Enzo Marescaan filannoo taphattootaan qeeqamus injifannoo rakkoo jalaa isa miliqsu argatee jira. And through, but
Premier League England kan bara dorgommii 2026-27 jimaata darbee tapha Arsenal goolii 3-0 Coventry City injifatee eegale. Kalees Manchester City goolii 2-1 Bournemouth injifatu Liverpool fi Newcastle lama qixa bahan. Leenjisaan Manchester City Enzo Maresca taphattoota sararratti sarara taphattoota fayyadamuun gara diree seenan sarara jiddurrattis Mark Guy fi Elliot Anderson waliin qindeessuun fayyadaman. Taphataa ittisaa kan ta'e Mark Guy sarara jiddurratti fayyadamuun qeeqasaanitti fidem. Goolii Marcus Taverner Bournemouth galcheen diree sarratti durfamaa kan ture Manchester City daqiiqaa 8 farratti goolii Mark Guy galcheen qixxaachuun abdii rutem. Goolii qixxeessuun booda kaka'umsa kan horatan taphattoonni Manchester City sa'aan idilee xumuramee dabalataa kenname keessatti goolii injifannoo Joshua Gvardiol galcheen 2-1 injifatan. Jiramee kan seenee Ryan Sherkee gubbaa goolii ta'e lama mijeessuun bakka Pep Guardiola kan bu'ee Enzo Maresca yaaddoo keessaa baase. Daqiiqaa 8 farratti dursaa kan ture Bournemouth injifannoon isaa taphoota 18 itti fufees dhaabbateera. Gareen Enzo Maresca tapha Arsenaliin goolii 3-0 mo'ameerraa fooyya'aa ta'ullee ammallee garee morkataa hin turre. Cityin kubbaa to'achuu fi carraa goolii uumuudhaanis caalmaa qaba. Filannoo dhabuun Mark Guy sarara jiddurratti fayyadamuu kan himan Enzo Marescaan simannaa deeggartoonni Manchester City isaaf taasisaniin gammadu himem. Leenjisichi itti dabaluun hojiin isaanii jijjiirama qabaachuu himuun garicha bara dorgommiif qopheessuun itti fufu. Yeroo injifannoo ammoo haalonni jijjiiramaa deemu jechuunis himan. He responds incredibly well. That's an absolutely wonderful moment for Dominic Szoboszlai. Kaleessuma gara St James Park kan deeme Liverpool Newcastle waliin lama qixa bahem. Andoni Areola taphasaanii jalqabaa goolii penaltii Dominic Szoboszlai sa'aan idilee xumuramee dabalataa kenname 9ffaarratti galcheen qabxii qoddate. Ganna kana taphattoota isaa ciccimoo gurguruun leenjisaa isaa waliinis kan gargar bahe Newcastle leenjisaa haaraa Matthias Jessili jalatti ga'umsa abdii horuun Liverpool qoruun baricha eegale. Newcastle yeroo lama goolii Anthony Langa fi Joe Willock galchaniin dursummaa fudhatus injifannoof hin carroomne. Caalmaa taphaa kan qabu Liverpool carraa goolii 27 keessaa 7 kallattii eeggate. Goolii Cody Gakpo fi Dominic Szoboszlai penaltiidhaan galchaniin Liverpool qabxii qoddate. Newcastle Matthias Jessili jalatti ga'umsa abdii kennuun mul'iseera. Leenjisichis ga'umsa taphattoota isaaniitiin gammachuu akka qaban himanii qabxii 3 milkeessuu dhabuu isaanii akka isaan gaddisiisee dubbatan. Leenjisaan Liverpool Andoni Areolaan taphichaan mo'amuun nuuf malaa ture jedhee hin yaadu. Taphattoonni jijjiiramanii seenan humna haaraa nuuf dabalanii jiru. Taphichaanis ga'umsi mul'isne gaariidha jedhan. Kaleessuma Brighton goolii 4-0 Aston Villa injifate. Hinsheliud goolii 2 yoo galchuu Dick Cooper goolii 1 dabale. Goolii hafte ammoo taphataan Aston Villa Lindelof garee ofirratti galche. Take this corner, floats it in towards the near post, it drops, McBurney's there, it doesn't go in, now it does! Premier League England kanan sambata Hull City goolii 2-0 Manchester United, Brentford goolii 3-0 Tottenham Hotspur, Everton goolii 2-0 Crystal Palace, Ipswich Town goolii 2-1 Sunderland, Leeds United goolii 1-0 Nottingham Forest injifatan. Kilaba haaraa ol guddate waliin kan taphate Manchester United ga'umsa gadaanaa mul'isuun goolii 2-0 mo'ame. Bardarbee Michael Carrick jalatti jijjiirama ajaa'ibaa kan mul'ise Manchester United garee qindoomina hin qabnee fi keessattuu ittisni isaa jijjiirama akka barbaadu mul'ise. Taphattoonni haaraa kilabichatti makaman Yuri Telemans fi Santos sarara irratti Bruno Fernandes waliin ga'umsa olaanaa ni mul'isuuf eeggamanis waliin qindoomuun isaan barbaachisa. Hull Cityin goolii Sami Ajayi fi Nobel Mendy galchaniin 2-0 Manchester United injifachuun injifannoon baricha eegale. Mamadou Sangare. And he does get it back again here. Sangare with the cross, Brentford in front. Ganna kana kilaboota England hundaa caalaa maallaqa guddaa paawundii miiliyoona 200 fi miiliyoona 37 kan baase Tottenham Hotspur goolii 3-0 Brentford mo'ame. Maallaqni guddaa baasuun qofti garee ijaaruu akka hin dandeenye Tottenham mirkaneesseera. Brentford goolii Lewis Potter, Vitali Yanleti fi Mikel Kayode galchaniin injifate. Premier League England kanaan har'a Fulham Chelsea simata. Balumi ignores him, Slater drifts it in, and the header's lost in! They both flew in that 6-yard area. Oduu ittaanuun Barcelona fi Real Madrid morkattoota isaanii injifachuun liigicha milkiin eegalanii jiru.
Jose Mourinho waancaa injifachuuf murkana jedhani. Deeggartoonni Atileetiko Maadriid taphataa kilabichaan isaan waliin gargar ba'uuf karoora qabu Julian Alvarez irratti mormii dhageessanii jiru. Abbaa Walamayyoo. Hello everybody, we're a little bit late but better late than never. Here we are in the Martinez Valero Stadium. Kalaba kubbaa miilaa hawwataa taphatu Eliicheretti goolii shangalchuun cimina keenya agarsiisa jedhan leenjisaan Barcelona Hansi Flick. Barcelona fi Real Madrid sababa taphattoonni isaanii hedduu waancaa addunyaa irratti hirmaataniif torbee tokkoffaa La Liga Spainin boqonnaan kennameefi. Kilaboonni kunneen lachuu torbee lammaffaa La Liga Spainin morkattoota isaanii injifachuun milkiin bara dorgommichaa eegalan. Shaampiyoon liigichaa Barcelonaan kaleessa dirree final Eliche goolii 5-0 injifachuun deebi'e. Daqiiqaa 14ffaatti Raafinaa rukuttaa penaltiin Barcelona dursa qabachiise. Adeemii kubbaa Raafinaa mijeesseef galchuun Barcelonaan 2-0 dursaa boqonnaa bahe. Adeemiin ganna kana Borussia Dortmund gadhiisuun Barcelonaaf erga mallatteessee booda taphasaa jalqabaan goolii galche. Boqonnaa deebii Raafinaa goolii tokko Fermin Lopez goolii 2 dabaluun Barcelonaan 5-0 injifate. Jijjiirraa ganna kanaan Barcelonaatti kan makame Antooni Gordon kubbaa goolii galee 2 haala mijeesse. Daqiiqaa 71ffaatti goolii 4ffaa Lopez lakkoofse Gordon ofii galchuu osoo danda'u dabarsee kenneefi. Goolii 5-0 injifannee qabxii 3 argachuu keenyatti gammadeera kun nuuf jalqabbii ajaa'ibaatti jedhan Hansi Flick. Aleessuma Atileetiko Maadriid Waandaa Meetiroopoolitaanootti Villarreal waliin taphachuun goolii 2 qixa xumuruun qabxii qoddate. Atileetikoof Maarko Kubilii fi ilma leenjisaa Diego Simeone Julian Simeone goolii 2 galchaniiru. Gerardo Moreno fi George Mikataza rukuttaa penaltiin Villarreal goolii qabxii tokkottiin argate lakkoofsisaniiru. Gama Atileetiko Maadriid Leonor Mard daqiiqaa 76ffaatti balleessaa hojjeteen kaardii diimaan dirree bahe. Julian Alvarez yeroo jijjiiramee seenuu fi erga taphichi xumuramee booda deeggartoonni Atileetiko Maadriid kilaba keenya nuuf gadhiis jechuun morman. Atileetiko fi Alvarez ataakaroo guddaa keessa seenaniiru. Lammiin Arjentiinaa kun jijjiirraa ganna kanaan Barcelonaaf malee mallatteessu jedhe. Atileetiko Maadriid ammoo Julian Alvarez Barcelonaaf gurguru jedhe. Sanbata Real Madrid dirree finala goolii Jude Bellingham fi Carlos SP galchanii 2-0 Espanyol injifate. Leenjisaa Jose Mourinho tapha isaanii jalqabaan injifannoon eegalaniiru. SP'n tapha isaa jalqabaan Real Madridiif goolii galche. Taphattoota Ciccimoo Madrid waliin waancaa injifanna jedhan Mourinhoon. Diamande into Kylian Mbappe. It's still Mbappe. Carlos SP scores for Real Madrid in the last. Juventus fi AC Milan morkattoota isaanii injifachuun Serie A bara dorgommii kana milkiin eegalanii jiru. Sanbata Shaampiyoon Liigichaa Inter Milan Monza mo'ee jira. Abubakar Abdallah. This is Alpha Cisse! Serie A Itaalii dorgommii bara 2026-27 sanbata eegaleen kilaboonni jajjaboon liigichaa injifannoon dorgommicha eegalaniiru. Kilaboonni sagal leenjisaa haarawaa qacaruun bara dorgommii haarawaa yoo jalqaban shaampiyoonii liigichaa Inter Milan sanbata Monza 4-1 mo'achuun erga eegaleen booda kaleessa Juventus, AC Milan fi Atalantaanis morkattoota isaanii mo'ataniiru. Leenjisaa duraanii Manchester United Ruben Amorim kan qacare AC Milan gara Turin imaluudhaan Torino 2-1 mo'ate. Luzuneriiwwan boqonnaan booda Alpaanoo Siiseen goolii galcheen dursuu eegaleen. Daqiiqaa 3 booda Andrea Rabiot goolii lammaffaa AC Milaniif dabale. Shea Adams daqiiqaa dhumarratti Torinoof goolii galchus AC Milan taphicha 2-1 mo'ate. Ganna kana Euro miliyoona 74 PSG-irraa Milaniif kan mallatteesse Goncalo Ramos goolii galchuu hin dandeenye. Leenjisaan AC Milan haaroof Ruben Amorim wanti barbaachisaan taphicha mo'achuudha jedhan haala itti taphachuu qabnu irratti haasofnee dhufne. Kubbaa miilaa keessatti kaayyoo tokko qofa qabna. Sunis injifachuudha jedhan. Tapha birootiin Juventus dirreen alatti kilaba liigichatti guddate Frosinone goolii 1-0 mo'ate. Gareen Luciano Spalletti Juventus taphicha to'achuudhaan taphachaa kan ture yoo ta'u daqiiqaa 22ffaatti Gilisen Bermar goolii injifannoo garichaaf galcheera. Tapha kana irratti ergisaan Tottenham irraa kilabichaaf kan taphachaa jiru goolii eegaan Vicaariyoon miidhama isa mudateen dirree ba'e. Spallettiin yaada isaaniitiin taphattoonni isaanii akka gareetti ga'umsa gaarii akka mul'isan barbaadee ture garuu hanga eegne hin turre hanqina keenya irratti hojjennee fooyyessaa deemna jedhani. Bergaamotti immoo Atalantaan 2-1 Sassuolo mo'ate. Raspadori fi Krastovic gooliiwwan Atalantaaf galchaniiru.
Sanbata Champions League Inter Milan har'a liigichatti kan guddate Monza goolii 4-1 mo'ate. Taphichi eegalee daqiiqaa 4ffaatti akaan Chaanaa goolii galcheen dursuu eegalan Inter Milan boqonnaa booda Esposito fi Yambisek gooliiwwan dabalaniin walitti aansuudhaan waancaa Scudetto fudhachuudhaaf morkii taasisu injifannoon akka eegalu gargaaraniiru. Taphattoota England sadan ganna kana Inter Milaniif mallattan keessaa John Stones jijjiiramee seenuudhaan taphateera. Bara darbee lamaffaan kan xumure Napoliin daqiiqaa xumuraarratti Kevin De Bruyne fi Antonio Bergaran gooliiwwan galchaniin 2-0dhaan Genoa mo'ate. Kilaboota garaagaraa waliin waancaa Scudetto 6 kan fudhatan Allegri Napoli waliin milkiin liigicha eegalaniiru. Leenjisichi Kevin De Bruyne ga'umsa gaarii mul'isee jajanni inni waan taphattoonni hundi hin hojjenne hojjeta jedhan. Koomoon Udinese waliin qixaan yoo ba'u Parman Cagliari 1-0dhaan mo'ateera. Har'a Roomaan Fiorentina yookiis Messu Bologna Lazio waliin morkii taasisaniin liigicha eegalu. Kevin De Bruyne! Liigii Firaansiin shaampiyoon dorgommichaa Paris Saint-Germain Reen waliin qixa ba'uun baricha eegale. Liigii Firaans torbee jalqabaatiin shaampiyooniin waggoota 5 darbanii Paris Saint-Germain dirree isaan ala Reen waliin goolii 2 qixa bahe. Sebastian Szymanski fi Stabian Lebiol gooliiwwan boqonnaan dura galchanii warri abbaa dirree Reens goolii 2-0 dursaa boqonnaa bahanii ture. Boqonnaa duratti Luis Enrique Ousmane Dembélé baasuun bakka isaa pound miliyoona 42 Barcelona irraa kan mallatteessifatan Ferran Torres jijjiiranii galchani. Waancaa addunyaa taphataa Spain goolii 1-0 injifate kan galche Ferran Torres daqiiqaa 71ffaa fi 82ffaa irratti goolii 2 tapha isaa jalqabaatiin Paris Saint-Germainiif galchuun mo'amurraa baraaree jira. Paris Saint-Germain waancaa liigii France yeroo 6ffaaf walitti aansee fudhachuu fi Champions League Awurooppaa ammoo yeroo 3ffaaf walitti aansee shaampiyoonii ta'uu karoorfatee baricha eegale. Taphoota biroo Lille goolii Oliver Giroud fi Thiago Santos galchaniin goolii 2-0 Angers mo'atee jira. Harry Kane taphataa cimaa Jarman jedhamuun filame. Taphataan sarara fuulduraa Bayern Munich Harry Kane bara dorgommii xumurameen goolii 61 lakkoofsiseera. Waancaa liigichaa injifachuun Champions League Awurooppaa walakkaa xumuraatiif gaheera. Kane taphataa lammii England jalqabaa badhaasaa kan argates ta'ee jira. Taphattoota badhaasa Ballon d'Or bara 2026 eegaman keessaa tokko kan ta'e Harry Kane sagalee 272 argachuunis filameera. Badhaasa taphataa cimaa Englandis dursee mo'atee jira. Bara 2025 Florian Wirtz caalamuun sadarkaa lammaffaan kan xumure Michael Olise barana sagalee 203 argachuun sadarkaa lammaffaa bahe. Leensaan Bayern Munich Vincent Kompany leensaa cimaa jedhamuunis filameera. Bayern Munich sanbata darbe goolii 2-1 Borussia Dortmund injifachuun waancaa mo'amtoota Jarman injifateera. Kilabiin Saudi Arabiyaa Al Hilal Gabriel Martinelli Arsenal irraa mallatteessifachuu sochii eegale. Taphataan sarara fuulduraa lammii Brazil Gabriel Martinelli waliigalteen Arsenal waliin qabu waxabajjii dhufu xumurama. Kilabiin Turkii Galatasaray euro miliyoona 45 Martinelli mallatteessifachuuf ganna kana gaaffii dhiyeessus taphatichi fedhii waan dhabeef osoo hin milkaa'in hafe. Al Hilal garuu taphaticha mallatteessifachuuf Arsenal waliin marii kan itti fufe yoo ta'u mallaqa Galatasaray dhiyeesse sana caalaa ni dhiyeessaaf eegama. Waqtii jijjiirraa ganna kanaatiin kilaba Belgian Club Brugge irraa Arsenalif kan mallatteesse Christophe Zolis goomsiinni sarara bitaa fi mirgaan agarsiisaa jiru Martinelli iddoo akka hin arganne taasisaaf sodaatameera. Tapha liigichaa jimaata darbe Arsenal goolii 3-0 Coventry City injifatee Martinelli garicha keessatti hin hammatamne. Kanaaf Arsenal waliin gargar bahuun isaa akka hin oolle himamaa jira. Bara dorgommii xumurame taphoota 53 goolii 11 lakkoofsuun waancaa liigichaa Arsenal waliin milkeeffateera. Oduu keenya xumuraatiin liigii Turkiyeen Muhammad Salah goolii 2 galche. Taphataan umrii 34 lammiin Egypt Muhammad Salah waggaa 9 booda Liverpool gadhiisuun jijjiirraa bilisaatiin kilaba Turkiyee Trabzonspor yoo makamu taphasaa liigii Turkiyee jalqabaatiinis goolii 2 galcheera. Trabzonspor tapha gulaallii jalqaba liiga Awurooppaa kisaan baasaa fi France Varosh waliin taphateen Muhammad Salah gooliin galchine ture. Trabzonspor tapha Istanbul Başakşehir waliin taphateen Muhammad Salah boqonnaa duraaf booda goolii 2 galchee jira.
daqiiqaa xumuraa irratti Muhammad Salaan goolii sadaffaa ittiin haatriikii hojjechuu danda'u meetira 41 irraa galchuus taphaana lama jedhamuun jala haqamte. Liigii Tarkiyyee torbee lammaffaa irra jiruun Trabzonspor qabxii 4 sadarkaa 4ffaarratti argama. Baqqala Wallagga Bahaarraa jedhee Maamush Taanaa Wallagga Lixaa Sayyoonoleerraa Kaffaalota Faraa maamila keenya Gujii Aanaa Oddoo Shaakisoorraa Muktaar Raayyaa yaadisaanuuf qoodeeti jira. Qananii Taarraqas Muraaduu Jamaal Bunno Baddaleerraa Nawaa Ol Saamu'eel Wallagga Lixaa Yuubdoorraa Miratuu Takkuu isin dhageeffachaa jirra nuun jedhee Maamii Waggaaris Wallagga Lixaa Laalloo Asabiirraa Ituujii Saadiq Godina Harargee Lixaanaa Bookee irraa nuuf barreessee jira. Feesal Shaabul Qaadir Baalee Sawweenaarraa qophiin keessan bayeessa jedhee akkasuma qophiin keessan gaariidha kan jedhe Harargee Lixaa ana gammachiis irraa Muwaazoo Yuusufi Saabir Ajaayib Jimma Coraabotoorarraa Najjaash Zaakir Nadhiigbeerraati kan nuuf barreessee Magarsaa Muusaas Iluu Abbaa Boorarraa Eliyaas Ol'aanaa Iluu Abbaa Boorarraa nuuf barreessee jira. Mitikuu Erguu Iluu Abbaa Boorarraa Feesal Fufaa Sayyoonolee irraa Fayyisaa Fufaa Nisaachuma Buleewwan fakkaatu Edool Fakkaataarraa Barataa Caalaa Asfaa'oo Wallagga Lixaanaa Haaruurraa Yusuf Ahmad Harargee Lixaa Uraa Bultumerraa qophiin ispoortii Taphoota guyyaa bayeessaa namoota nuun jedhan danuu keessan keessa yaada filadheedha. Yaada simbiraan ga'eedha. Yaaduma namootuma fuuldura koo ijjirra na buuteedha kan maqaa isaanii yaamu lakkoofsan danuudha. Yaada keessan kanaaf barreessaa turtan yaada keessaniif ulfina guddaa qabdu. Walumaa galatti qophiin ispoortii guyyaa kanaaf qopheessine kanuma ture. Qophiilee OBN waliin yeroo gaarii qabaadha.